akkanan jedhu yeroo zabana keenya ijoolleen mataa gadi qabattee bulti. Guddaan akka guddaatti, xiqqaan akka xiqqaatti kabajaatu jira. Yeroo har'aa kana guddaan kabajaan qabu, xiqqaan guddaan beeku. Nuti yeroo zabana keenya ol jennee naman ilaallu. Ol jennee naman ilaallu yeroo jiru namaaf kabaja qabna. Haadhaaf kabaja qabna. Abbaaf kabaja qabna. Hiriyyaa haadha keenyaaf kabaja qabna. Hiriyyaa abbaa keenyaaf kabaja qabna. Hatta xiqqaa keenya nuun gadiifillee kabajaa qabna. Yeroo har'aa kana zabana har'aa kana nyaara haddattee guute. Xiqqaan guddaa jalaan ka'u. Xiqqaan guddaan dhaggeeffatu. Ati maarree, ati maal akkas. Mee nutiin kuni yeroo nuti xiqqaa guddaa keenya kabanyee, xiqqaa keenyas kabanyee, yeroo nuti akkasitti karaarraa gorree fi mataa keenya qaqqabannee, dadhabaa keenya gargaarree, harka qabnee, ol kaafnee iddoo kufee, yeroo akkasitti yeroo isaaniin kabanyee jiraannu sana yeroo zabana keenyaa yeroo zabana durii jechuun barakaatu jira, nagaa jira. Har'a garuu barakaan hin jiru, nagaan hin jiru. Xiqqaan wal ajjeesa, guddaan wal ajjeesa. Haati ilmoo firrifattu, abbaan ilmoo firrifatu, jaarsi jaartii firrifatu, jaartiin jaarsaaf kabajan qabdu. Barri keenyi barakaan qabu. Nutiin kun maaliif dhaabannee of ilaaluu dhiifne? Nutiin kun maaliif of hin ilaalle? Akka eebba hin arganne nutiin kun maaliif dhaabannee of hin ilaalle? Eebba argataa hin jirru abaarsa malee. Kan guddaan dubbachuu hin dandeenye xiqqaan dubbata. Nuti maali? Yaa Rabbi nutti araarami. Yaa Rabbi nu qajeelchi. Yaa Rabbi nu qajeelchi. Yaa Rabbi takka keenyan ilaalin. Yaa Rabbi ati haala keenyan ilaalin. Yaa Rabbi. Yaa Rabbi. Akkas jennee yoo Rabbi keenyatti boonye malee nutiin kun alaa kamneerra. Nutiin kun banneerra. Nutiin kun abaaramnee jirra. Eebban qabnu. Nama siifaa tolu je'uun qabnu yeroo har'aa kana. Maaliif afaan keenyarraa waan nagaan hin bahu? Waan nuti dalagnu waan gaariin hin jiru. Amantaan kamiyyuu amantaa kam keessattiyyuu guddaa keessan kabajaa ji'a. Guddaaf kabaja qabaadhaa ji'a. Xiqqaaf kabaja qabaadhaa ji'a. Guddaa keessan dhaggeeffadhaa ji'a. Nuti har'aan kana xiqqaaf guddaan hin beekamu. Eenyu guddaa akka ta'e, eenyu xiqqaa akka ta'e yeroo har'aa kana hin beekamu. Inni guddaan akka xiqqaatti gadi je'ee jiraata. Nutiin kun maaliif of hin ilaalle? Nutiin kun maaliif bara keenya abaarsa bara abaarsa maaliif goone? Mi akkam gooname? Mi akkam taaname? Mi akkam gooname? Firri firan beeku, firri waliin mararu, firri waliin iyyaafatu. Firri jireenya waliin fedhu. Silaa jireenyi yookaan jaalalli yookaan gammachuun mana keessaatii jalqaba manarraayi. Har'a obboleessaaf obboleettiin waliin galanii, obboleessaaf obboleettiin waliin beekanii. Nutiin kun maal taane? Nutu balleesse moo? Nutu yakkame yaani nutu akka barri keenya yakkamu, akka barri keenya abaaramu godhe moo Rabbumatu nu abaare? Moo Rabbumatu akkas nu godhe nuuni?
وانقونن قبنو والله ربي نوا غرغارو ربي حالك ين إلاليني حالك ين يو إلالي ربي نغياتك يونو بولشو غرو ربي الرحمة تسابق لا سنان هرانو غي بوري في سربو متوجرا غرو 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 وفا إلالو غرو وفا إلالو بلج إن هراكوني غورسيني بلج إن هراكوني نتين فكيسيني akkuma jireenya jiru du'atu jira bar garaa dhiifamaa waliif haa qabaannu walaa iyyafannu waliif haarifannu yeroo har'aa kana bar wanti keerii hin taane halaala ta'e wanti rabbiin jibbu halaala ta'e wanti rabbiin halaala godhe immoo akka haraamaatti yeroo ilaallu keessa jirra yaa rabbi nu gargaari yaa rabbi qajeelummaa nuu fedhi yaa rabbi qajeelummaa nuu رتم جبيسي يا رب نغرغار يا رب نغرغار يا رب يا رب نغرغار يا رب يا رب نغرغار قلبين كني شوف هذا قلبين كني ولي في الرفض قلبين كني شوف متى جرت يا رب يا رب اتيك اجل مرة مجبيسي بل الشر نراجع يا ربي بل كيري نوبني الوني حرانتين كوني أكجرت تجرى يا رب نغرغاري يا رب نغرغاري أتي حالك إن إلالي يا رب نغرغاري